Fayyam nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu ana Addaamuudha har'as egaa viidiyoo haaraa qabee isinii dhufeera. Innis immoo wachaa horii yookaan sa'aatii isa sirrii yuutuubii keenya jalaa eessaa ilaallannaa bilbila keenya fayyadamuudhaan kan jedhudha. Yuutuubeerota qofaaf kan ta'udha jechuudha viidiyoon irraa warri kaan dabarsuu dandeessu. Kanaafuu akkuma beekamu chaanaaliin keenya torbanitti viidiyoo 3 qabatee akkasii dhufuu beekamaadha. Innis immoo gaafa facaasaa yookaan hojja duree kan jennu akkasumas gaafa kamisaa akkasumas immoo gaafa sanbata duraa waaree booda gara galgalaa sa'aatii 12 walakkaa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti viidiyoo teekinooloojii gama yuutuubiitiin jiruun wal qabatu yeroo hundumaa qabadhee isinii dhiyaadhaan jira. Chaanaaliin keenya gaaffiiwwan yuutuubii yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa afaan oromootiin jiru deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophii irratti argama jechuudha. Chaanaalii keenya daawwadhaan isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessaan isiniin jedha. Egaa oduu isinitti dheeressu akkuma kanaan dura dubbadhe akkuma nama dubbadhe wachaa horii keenya yookaan sa'aatii nu hojjete waggaa tokko keessatti yeroo baay'ee yeroo ilaaluudhaaf rakkannoon argama. Kunis immoo wachaa horii keenya sirrii eessaa ilaallaa bilbila keenya fayyadamne kan jedhu gamanumaan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Waliin haa daawwannu. Egaa YouTube studio keenyaan banna. YouTube studio keenya akkuma banneeni defaultiidhaan fuula kana fakkaatu argina jechuudha. Fuulli kana fakkaatu YouTubein ofuma isaatii adjust godhee kan inni nuu kennudha. YouTube studio keessan bantanii akkuma bantaniin profaayilii keessan kunoo jalatti channel analytics jedhee jira. Channel analyticsiin haala kanaan qindaa'ee YouTubein qindeessee kan isiniif kennu view keessan, watch time keessanii fi subscriberii keessan kan inni isin agarsiisu jechuudha. Estimated revenue kan jettu garuu warra monetize taatan qofaaf jechuudha. Kaffaltii keessan kan ji'a tokko keessaa asirraa isin agarsiisa jechuudha YouTubein. Walumaa galaa har'aa xiyyeeffadhee kanan isin agarsiisu watch time keessan isa sirrii eessaa ilaallaa isa jedhudha. Watch time kunoo iddoo kana fuuluma kanarraan akkuma bantaniin dashboard irraa jechuudha. Gadi tuqxanii ilaaluu dandeessu. Garuu watch time isa sirrii monetizeidhaaf qophaa'aa jiru eessaa ilaallaa isa jedhu salphumattanii isinitti himachuudha. Waan xiyyeeffadhee isin agarsiisu har'aa watch time waanta ta'eef jalqaba watch time keessan haga hojjettan beekuudhaaf yoo barbaaddan asuma daashboordii kanarra yoo barbaaddan immoo gara analaayitii keessanii dhaquudhaan fuula jalqabarraa isinii dhufu kana haala kanaan dabarsuudhaan watch time kan jedhuun argitu. Watch time kanarratti al takka kilik gootu. Al takka kilik gaafa isin gootanii jettanii kunoo giraafii akkasii isinii baasa. Giraafii akka kanaa gaafa isinii baase jedhu guyyaa 28 irra jira jechuudha defaultiidhaan. YouTubein yeroo hundumaa waan isin guyyaa 28 hojjettan defaultiidhaan yookaan ofuma isaatiin qindeessee kan inni guyyaa 28 keessatti hojjetee isinii kaa'udha jechuudha. Garuu isin yoo barbaaddan kan guyyaa 7 ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf guyyaa 28 kana keessa yookaan ji'a kana keessa yoo manni gaafa yoominan sa'aatii guddaa hojjedhee kan jedhu asuma ilaaluu dandeessu. Akkas jechuun maal jechuudha? Giraafiin keessan kun guyyaa kamidha irratti hidhattanii kilik gootanii fakkeenyaaf gaafa kana Apriilii gaafa 26 sa'aatii 32 hojjeteera chaanaaliin kun jechuudha. Akkasuma sa'aatiin gadi bu'aan immoo kun akkuma isin ilaalaa jirtanii Apriilii gaafa 29 sa'aatii 3 qofa hojjete jechuudha. Baay'inni sa'aatii haala kanaan ilaaluu dandeessu. Kan guyyaa 7tti deebitanii ilaaluu dandeessu asii guyyaa 7 kilik gootanii. Akkasuma gara biraanii top content jedhee viidiyoo kamtu sa'aatii guddaa hojjete kan jedhu zirzirii isaa haala kanaan gadi isinii tarreessee jira jechuudha. Isa dhattanii tokko lamaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kamtu baay'ee naa hojjetee gaafa yoomii viidiyoo kamirratti sa'aatii guddaan naaf hojjetame kan jedhu riikaappii isaa dhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha haala kanaanii. Kun kan guyyaa 7ti. Egaa waggaa tokko keessatti hagamii hojjennaa kan jedhu hagam hojjennee jirra kan jedhu ilaaluudhaaf immoo gara iddoo kanaa dhufna. Guyyaa 90 ilaaluu dandeessuun yoo barbaaddani. So guyyaa 365 keessatti kunoo sa'aatii haga kanaa hojjedheera kan jedhu iddoo kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokko lamaan addanaa gadi buuftanii sa'aatii keessan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ilaalaa giraafiin keessan yeroo akkamii ji'a kam keessaa fakkeenyaaf chaanaaliin kun yoo ilaaltanitu ta'e Mee irraa kaasee haga Septemberii 8tti
Sa'aatiin kun baay'ee hojjetameera jechuudha. Maaliif giraafiin isaa baay'ee iddoo kanatti baay'ee waxaa'ee mul'ataa jira jechuudha. Akkuma isin ilaalaa jirtanii gararraatti gaafa isin kiliik irratti gootanii exact shuurii pileesii gaafa ilaaltanii kiliik gootanii isin agarsiisa jechuudha. Septeembarii gaafa 18 sa'aatii 155 hojjetee jira chaanaaliin kun jechuudha. Sa'aatii guddaa kan inni guyyaan hojjetedha jechuudha kuni. Umurii chaanaalii kana keessatti akka guyyaa kanaatti hojjetee hin beeku jechuudha. Kun akkuma sa'aatii guyyaa 365 keessatti giraafiin kun hidhaaluma tokko waxaa'ee jira jechuudha. Yoo ilaaltaniitu ta'e amma immoo deebitanii iddoo kana gaafa dhuftanii giraafii lammataa ilaaluu yoo barbaaddan haaluma salphaa ta'een gara 99 jechuudha. Kun agarsiisa. Ilaal 65 99 minaamin jedhee jira. Addiyoodha waanta ta'eef egaa giraafiin kun zuum ta'uu yoo barbaaddan guyyaa 90 keessa gootanii maaliif gaafa wanti isaa xiqqatu isin rakkisa waanta ta'eef jechuudha. Kun olaa akkanatti ilaaluu dandeessu. Sa'aatii 88 jechuudha. Maaliif gaafa guyyaa dabalaa deemnu duureeshaniin isaallee akkuma kana waan dabaluu fi baay'ee walitti xiqqeessee agarsiisa jechuudha. So guyyaa 365 keessatti sa'aatii hamma kana hojjeteera jechuudha. Garuu laayif taayimii isaa ilaaluu yoo barbaaddan harka keessaniin gadi qabdanii iskrool gootaniiti dhumarra laayif taayim kan jedhuun argitu jechuudha. Kunoo laayif taayimii irratti sa'aatii hamma kanaa qabaa jechuudha chaanaaliin kuni. Egaa laayif taayimiin keessanii laayif taayim jechuun umurii isaa keessatti chaanaaliin keessan hagam akkasiin hojjetedha jechuudha. Sa'aatii meeqa akka hojjetedha jechuudha. Akkuma beekamu egaa YouTube irratti monetaayizii ta'uudhaaf waggaa tokko keessatti yookaan ishee kana guyyaa 365 kana keessatti sa'aatii 4,000 guutuutu irra jiraata waanta ta'eef isasin umurii keessan chaanaalii keessanii irratti sa'aatii hojjettan isiniin dabarsu jechuudha. Guyyaa 365 keessatti guutuu qabdu sa'aatii 4,000. So asii sa'aatii ilaaltanii al tokko garuu monetaayizii keessa yookaan irnii keessa gaafa fudhattanii ilaaltanii sa'aatiin keessan sirrii miti. Isa kana wajjin wal qixxee miti. Inni maaliifidha kan jedhu salphumattan isinitti himaa jechuudha. So gara irnii keessan hidhattu analaayiitiksii keessa baataniiti gara irnii dhuftu jechuudha. Kun iddoo kana gara gadii kanarra jechuudha. Gara gadii kanarraa akkuma dhuftaniini sa'aatiin as keessa maaltu jira? Akkuma argaa jirtan sa'aatii 2,914 valid public watch hour jedha. Gubbaadha garuu chaanaalii kana laqeen isin agarsiisa. Chaanaaliin kun asii guyyaa 365 keessatti sa'aatii meeqa qaba? Sa'aatii 2,943 qaba. Asii hoo meeqa qaba? 2,914 qaba. Sa'aatii wal fakkaataa miti jechuudha. So akkamitti sa'aatiin kana gargartee kan jedhu gabaabaadhumatti waan isin beekuu qabdanii eligibility jala maal jedha? Showing data as of May 5, 2026 jedha. Maal jechuudha? Har'a guyyaan viidiyoo kana hojjedhaa jiru May 10dha. Inni garuu daataa akka gaafa May 5 si agarsiisaa jira jechuudha. Maal jechuudha? Sa'aatii isinii guyyaa 5 dura hojjettan malee kan guyyaa 5 asii asirratti hin dammaramu jechuudha. Maaliif analyze godhee sa'aatii keessan isin agarsiisuudhaaf guyyaa 5 itti fudhataa jechuudha YouTube irnii keessatti jechuudha. Kanaafuu haga guyyaa 5tti in hedduu jechuudha. Guyyaa 5 duuba deebi'ee isin agarsiisaa jechuudha. Okay, inni kun maaterii hin qabu, rakkoo hin qabu. Garuu al takka lakkoofsa baay'ee walirraa fagaateetu argama. Akka jechuun gubbaadhaa analaayiitiksii kana jalaa dhuftanii sa'aatii gaafa laaltanii sa'aatii guddaa argitu. Gaafa as dhuftan immoo sa'aatii baay'ee xiqqoo argitu. Fakkeenyaaf maaltu na mudatee ture yeroo darbe chaanaalii namaa review gaafan godhuu fi sa'aatii gubbaadhaa sa'aatii 6,000 qaba abbaan suni. Asii garuu irnii keessatti kan gad darbee fi jiru sa'aatiin public watch hour ta'ee fi galmaa'eef garuu sa'aatii 3,000 qofadha. Sa'aatii 3,000 keessatti naqee jedhee gaafa xiinxalee ilaalee jedhu maalidha? Short viidiyoo irraa jechuudha sa'aatiin isaa. Kanaafuu short viidiyoo irratti sa'aatii isin hojjettan tasumaayyuu as keessatti darbee watch hour keessaniif isin hin fayyadu jechuudha. Waan isin beekuu qabdan. Short viidiyoo subscriber ittiin argachuudhaaf waan ta'e malee watch hour YouTube irratti ittiin kaafachuudhaaf homaa isin hin fayyadu jechuudha. Al tokko chaanaaliin keessan short viidiyoo irratti baay'ee guddaa ta'a.
Kanaafuu xiyyeeffannoo gochuu kan qabdan long video malee short video miti jechuudha. Short video view ittiin argachuudhaaf yookaan subscriber ittiin sassaabbachuudhaaf yoo ta'e malee sa'aatiidhaaf homaa isin hin fayyadu jechuudha. Kanaafuu sa'aatii YouTube'n sirriin as keessaa ilaalamaa jechuudha. Sa'aatii keessan kaalkuleet godhee sirrii isaa hojjechuudhaaf guyyaa 5 isa barbaachisa. Kanaafuu lakkoofsi gararraadhaa qabdanii fi kan asii qabdan garaagarummaa gaafa qabaatu maaliif jettanii hin cinqamina. Sababiin isaa kanadha jechuudha. Inni gara biraan lakkoofsi baay'ee guddaa garaagara kan ta'u yoo ta'e immoo sababa mataa isaatii qaba. Maaliif yoo inni short video kan hojjettan yoo ta'e sa'aatiin short video irratti hojjettan sa'aatii guddaa ta'e garuu as keessaa sa'aatii isin qabdan xiqqoodha. Maaliif sa'aatiin short video irratti hojjennu YouTube'n public watch hour waggaa tokko keessatti nu ida'amu irratti nu dabalu jechuudha. Kanaafuu short video maaliif fayyadamuu qabdu yoo fayyadamtanii subscriber ittiin sassaabbachuudhaaf yoo ta'e chaanaalii keessan ittiin beeksisuudhaaf yoo ta'e qofa malee watch hour'idhaa fi short video fayyadamuu hin dandeessan jechuudha tasumaayyuu. Kanaafuu sa'aatiin keessan kana fakkaata. Asii sa'aatii isa sirrii kan isin ilaaltanii iddoo kana jechuudha. Gaaffii sa'aatii fi akkamitti akka sa'aatii ilaalan wajjin wal qabatu isinii deebisee jedheen abdadha. Gaaffii YouTube studio wajjin wal qabatu kamiiniyyuu deebisuudhaaf dhufeera waanta ta'eef gaaffii yoo qabaattan viidiyoon akkas irratti isin hojjetamu yoo kan barbaaddan ta'e mention na godhaa, komentii barreessaan isiniin jedhaa. Guddaa galatoomaa kan hangamaa isin wajjin ture Anaddaamuun ture. Yeroo gaarii qabaadhaa. Information kanaaf kan kana fakkaatan hedduun YouTube keenya jala waan jiraniif YouTube keenya daawwadhaa, subscribe godhaa isiniin jedhaa. Hiriyoota keessaniif illee share godhaan isiniin jedhaa. Hedduu galatoomaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa.